kibroo maaramiif jedhiiti maaloo nu maari nu fayyisi maaliif wajjin rakkoo argiteetti isa deesseetti wajjin godaanteetti isaaf boosseetti kanaafu inni immoo haadha isaa kana haadha isaa Waaqayyo lafaaf bakka jirta hundumatti isiniif haa bayyatu jecha bata xiqqaaf sanbata guddaa bakka isaanii manni kiristaanaa keenya akka soomu nu taasisteetti jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Amiin kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo nageenyi fi araarri Waaqayyoo lafaaf bakka jirtan hundumatti isiniif haa bayyatu jecha har'a keessummaa tokko isiniif qabadee dhufe innis keessummaan keenya obboleessa keenya faarfataa Naatiidha. Kanaafuu hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadhaa kanatti aansuudhaanis immoo warri miidiyaa kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan bukkee dhaabbadhaa isin. Eshi obboleessa keenya maqaa keessa dursee beeksiseera waan ta'eef bakka nagaan dhufte isin jecha egaa gaafii lamas qabadhee dhiyaadhee gaafiin keenyas waqtii soomii fi akka amma sa'aatiin amma irra jiru waqtii soomiif sagadaa waan ta'eef waqtii soomiif sagadaa kan irratti xiyyeeffadhee gaafii lamaan tokkoon siif qabadhee jechuudha. Gaafiin tokkoffaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi guyyaa 40 soomee nuti immoo maaliif guyyaa 55 soomna kan jedhudha jechuudha. Okay, galatooma egaa jalqaba nagaan eegdan jecha egaa ni faarfataa Naatiidha atis dursitee na beeksisteetta. Egaa gaaffii gaariidha yeroo baay'ee namoonni amantaa keenyarraan adda ta'an illee gaaffii nu gaafatanidha. Kana malees illee egaa obboloonni keenya kiristaanota ta'an nu fakkaatan jechaadha. Namoota tokko tokkotti waan kun gaaffii kan ta'udha. Kana malee immoo barsiisonni hedduun hayyoonni mana kiristaanaa keenya gaaffii yeroo garagaraatti waa'ee kanaa gaafatamu baay'een deebisaa turaniiru jechaadha. Haaraas miti waan ta'eef irra caalammoo akka ifuuf xinnoo egaa sooma keenyas fixuu keenya irraa ta'uti. Barumsi immoo borus soomiin kun deebi'ee waggaa waggaadhaan naannee waan dhufuuf baruun immoo rakkina waan hin qabneef jechaadha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarraa deddeebi'ee yeroo turetti akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 4 gubbaa irratti barreeffamee jiru halkan 40 fi guyyaa 40 jechaadha kan inni soome. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 kanarratti yeroo sooma kanaallee qormaata inni qorame seexanni qormaata isa qoraa turellee lafa kaa'aa jechaadha. Kanaafiyyuu innis sababoonni tokko tokko ni jiru jechaadha. Amma fakkeenyaaf biyyi biraa ortodoksiin biyya Giriik faa sooma torbee jalqabaa nuti zawarada yookaan immoo hirqaal jennee soomnu sun hin soomani jechaadha. Nuti amma zawarada yookaan gadi bu'u jennee torbee tokkoffaa kan soomnu hin sooman. Torbee tokkoffaa sun keessa isaan wanta qaama isaanii utubu waan akka aannan faa baaduu faa kana dhugaa sooma sun fudhatu jechaadha torbee isaatti jalqabu jechaadha. Manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa immoo egaa manneen kiristaanaa ortodoksii kun fakkeenyaaf bakka bakkatti qannoonaan keenya gargaridha jechaadha. Kiristaanonni ortodoksii haa ta'an malee qannoonaan kun wantoota fooyya'uu danda'an jechaadha. Amma fakkeenyaaf mana kiristaanaa keenya keessa kophee baafatan malee hin seenan. Biyya biraatti yoo deemne amma namni kophee otoo hin baafatiin seenaa jechaadha. Kanaafiyyuu akkuma kana isaan torbee kana hin soomani jechaadha. Manni kiristaanaa keenya immoo akka soomnuuf kan taasiste jechaadha. Tokkoffaani egaa hirqaal jedhama jechaadha. Mootii Hirqaaliyoos jedhamu tokko jira. Mootiin kuni warroota fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatanii akka seenaan jedhutti jechaadha waan baay'eetu ka'eera jechaadha. Warroota fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhatan lolee waan fannoo sun irraa fuudheef warroonni Yerusaalem isaaf waraana irratti waan dhiiga dhangalaaseef isaaf akka sooman torbee tokko sun kiristaanonni sooman akka isaaf sooman nuuf ibsu jechaadha abboonni keenya. Torbee tokko waan isaaf soomaniif nuti torbee tokko sun itti fufnee soomneerra jechaadha. Kanaafiyyuu inni gara biraa immoo kan itti daddabalame jechaadha guyyaa 55 kan ta'e torbee tokkollee karaa kanaan waan soomameef. Inni gara biraa immoo Qidaamee fi Sanbata yookaan immoo Sanbata xiqqaa fi Sanbata guddaa kan jedhamu ni jiru. Sanbatni xiqqaa fi dilbanni egaa yoo lakkaa'amanii
amman soomamu guyyaa san jechaadha. Fakkeenyaaf qiddaaseenis ganamadha. Namnis qiddaasee boodas nyaata nyaata. Guyyaa kaan immoo inni soomu amma manni kiristaanaa keenya namni akkamitti akka soomullee adda babbaasteetti. Namni hundi akka soomuuf jechaadha. Namni dhukkubsatu hanga sa'aatii 6ffaatti inni dhukkubsatu jechaadha. Soomee daawaa kan fudhatu daawaa isaa akka fudhatu nyaachuu qaba waan ta'eef jechaadha. Manni kiristaanaa dirqisiistu waan ta'eef jechaadha. Inni danda'u immoo hanga sa'aatii tokkootti illee akka soomu. Kana malee immoo kiristaanonni hundi dhaabbataatti hanga sa'aatii 9 sa'aatii 11tti illee akka sooman manni kiristaana keenya raggaasisteetti jechaadha. Kanaafiyyuu sanbata xiqqaaf sanbata guddaa kana ganama waan nyaannuuf qiddaasee booda isa bakka buusuuf torban 8 jiran kana keessaa kana bakka buusuuf guyyaa 40 isa ture sun guyyaa 55 goote jechaadha. Walumatti guyyaa 40 akka ta'u guyyaa 40 kan soomame akka ta'uuf jechaadha. Ganama kan hin nyaatamne akka ta'uuf torbanoota jiran keessaa sanbata xiqqaaf sanbata guddaa bakka isaanii manni kiristaanaa keenya akka soomu nu taasisteetti jechaadha. Kanaaf nutis immoo asirratti amma jechuudha sanbataa fi qidaameef sanbata waan hin soomneef guyyaan sun guyyaan 40 isaa irratti waan isaan irratti dabalamee fi guyyaa 55 ta'e jechuudha inni dubarra dabalame malee guyyuma 40 jechuudha. Guyyuma 40 garuu manni kiristaanaa keenya sun guyyaadhuma 40 isa sirrii sun akka soomnuufi jechaadha kan nuuf keessa. Qidaameef sanbata ganama waan nyaannuuf isa sun immoo bakka buusuuf egaa manni kiristaanaa keenya haala kanaan nu qindeessiteetti jechaadha. Obboleessa keenya eebbifamu. Egaa gaaffii keenyarraa akka waa hubattan abdii qabna. Egaa kanatti aansuudhaaf immoo gaaffii inni dhumaayi gaaffii inni lammaffaa jechuudha. Si'a 41 maal jennee saganna maaliif saganna kan jedhudha. Egaa yeroo mara akka mana kiristaanaa keenyatti 41 kun gaa karaa garagaraa nuuf kennama jechaadha. Abboonni keenya amma yeroo gaabbii ijoolleen isaanii galanis 41 sagadi jedhu gaafa namni dhukkubsatee yookaan immoo kadhannaa godhatee karaa garagaraatiin 41 akka sagannu jechaadha. Abboonni keenya yeroo baay'ee kan nuuf kennan jechaadha. Namoota dadhabaniif immoo 7 ni kennama jechaadha. 12 ni kennama. Kun amma fakkeenya mataa isaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsi torba akka mana kiristaanaatti guutuu jedhamee beekama. Egaa kana malee immoo torba sagadi gaafa jedhanillee iccitii torban mana kiristaanaa sababa godhachuudhaan jechaadha. Namoota dadhaboo ta'aniif abboonni kan kennan. 12 sagadi gaafa jedhan immoo duuka buutota fakkeenya godhachuudhaan jechaadha. Kanaafiyyuu 41 immoo hiika mataa isaa qaba. Amma 41 sagadi nuun jedhu. Gaafa 41 sagannu kana immoo waan jedhamaa sagadamummoo ni jira jechaadha. Kiristaanonni baay'ee tarii waan kana bitaa isaan itti galuu danda'a jechaadha. Asumaan jechaadha. Amma fakkeenyaaf maqxoraa abboonni monoksoonni godhatan kana malee immoo harmooliin goggodhatan harmooliin monokkosan fa'aa qorroban fa'aa godhatan ni jira. Maqxoraan sun osoo lakkaa'amte maqxoraa jechuun lakkaa'uu jechuudha. Kan lakkaa'an jechuudha hiikni isaa. 41 ishiinis jechaadha. Firee 41 qabdi. Fakkeenyaaf namni tarii namni gara dullumaa deemu kana malee immoo namni gara kadhannaa keessa deemu egaa amma maqxoraa sun harkatti qabatee daddabarse jechaadha. Yaa Kiristoos nu maari yaa Kiristoos nu maari jechaa 41 haala kanaan kadhata jechaadha. Kana malee immoo egaa nuti immoo 41 kana kan nuti sagannuu fi egaa sababa garagaraa qaba. Amma fakkeenyaaf 41 kan jedhameef 41 kana keessatti kan ittiin nuti kadhannu waan garagaraatu jira jechaadha. Fakkeenyaaf 12 yaa Kiristoos nu maari yaa Kiristoos nu fayyisi yaa Kiristoos cubbuu keenya nuuf dhiisi jecha 12 saganna jechaadha. Amma gaafa sagannu 12 yaa Kiristoos nu fayyisi yaa Kiristoos nu fayyisi jecha 12. Amma 12 immoo haadha kee dubroo Maariyaamiif jedhiti yaa Kiristoos nu fayyisi yookaan nu maari dhiifama nu godhi jennaa jechaadha. Manni kiristaanaa keenya egaa Kiristoosin hin lallabdu jedhu garuu kadhannaan ishii galanni ishii wantoota ishiin taasistu hundiyyuu Kiristoos of keessaa qabachaadha. Maqaan Maariyaamii haadha hamu malee haadha kee Maariyaamiif jedhiiti. Fakkeenyaaf naannoo keenya keessatti osoo argite namni walisaa lolu yookaan immoo waan ta'e walaa qabatu haadha keef jedhi na dhiisi. Haadhuma sadeesse adaraa haadha kee na dhiisi waliin jedha nama. Haadha ishii addunyaa kana jechaadha. Haadha dubroon Maariyaam immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin nuuf deesse.
argite isa deesse erga sadeesse rakkina guddaatti shiquunname gammoojjii Gibxi keessa naanna'aa turte isa qabatte akka isaa jalaan ajjeesse isa faana baay'ee rakkata hanga fannootti gaafa safannisan gaafa sagarafan imimmaan shilolaas gadda guguddaa shan gadditeetti jechaadha. Kanaafiyyuu nuti immoo Waaqayyo Kiristoosin gaafa kadhannu haadha kee dubroo Maariyaamiif jedhiiti maaloo nu maari nu fayyisi maaliif wajjin rakkoo argiteetti isa deesseetti wajjin godaanteetti isaaf boosseetti. Kanaafu inni immoo haadha isaa kana haadha isa jaalatu kanaaf jedhee immoo dhiifama nu godha waan ta'eef si'a 12 haadha kee dubroo Maariyaamiif jedhiiti nu maari jenna walitti meeqa ta'e 24. Si'a 12 immoo maal jennee kadhanna kiriyaa laayisoon jennee kadhanna jechaadha. Maaloo nu fayyisi maaloo nu maari jechaadha. Kun immoo maaloo dhiifama nuuf godhi maaloo nu maari jechaadha kiriyaa laayisoo jechuudha. Si'a 12 immoo maaloo dhiifama nu fayyisi nu maari nuti cubbamtoota nuti balleessineerra jenne imimmaan gooftaa keenyaaf kan sagadaa kadhannudha jechaadha. Meeqa ta'e 36 ta'e jechaadha. Inni amma meeqa tofaa 5 tofaa jechaadha. Shanan kan ammoo maal jechaa sagandaa Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas inni kadhanna jechaadha. Isaan kun immoo guyyaa jimaataa keessattuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa qaraaniyoo gubbaa irratti gaafa isa fannisuuf jedhanii fannoo gubbaa isa ciibsanii funyoodhaan isa hidhanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannoo sun faana akka walitti qabatuuf maal godhan bismaarota kanaan qaama isaa waraananii jechaadha. Kanaan walitti qabanii Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhamu kanaan waan isa waraananiif yaa gooftaa mismaara si waraanamte sanaaf jedhiiti dhiiga dhangalaaste sanaaf jedhiiti argite bakka Saadoor jedhamu waraanamee dhiigni isaa lola'eera Alaadooriin lola'eera Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhamanii dhiigni isaa lola'eera dhiiga kee lola'e saniif jedhiiti aarsaa kaffalti jedhisaniiti ana cubbamtuu kana na maari na fayyisi dhiifama naaf godhi gara keetti na deebisi gaabbii koo narraa fudhu cubbuu koo naaf dhiisi jenne Waaqayyoon kadhachaa kan sagannudha jechaadha. Walitti meeqa ta'e 41 ta'e jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoonni keenyas si'a 12 maaloo Kiristoos nu maari si'a 12 haadha kee dubroo Maariyaamiif jedhii nu maari si'a 12 immoo kiriyaa laayisoo yookaan maaloo nu maari maaloo nu fayyisi dhiifama nuuf godhi jenne si'a 5 immoo Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas jennee si'a 41 saganna jechaadha. Kana jechuun immoo Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Roodaas, Adeeraa jechaan immoo kun hiikni isaa mismaarota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin fannoo gaafa fannisan waraananidha waan ta'eef haala kanaan kadhannaa jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota miidiyaa Fiqeetuu egaa gaaffii deebii keenyarraa akka waawwattan abdii qabna. Asumas barsiisa keenya galateeffachaa jechuudha. Warri miidiyaa kanaaf haarawaa taatan hundumti keessanii subscribe gochuudhaan nu deeggaraa isin jechuu jaalanna. Egaa gaaffii qabdan jalatti immoo meseejiidhaan yookiin immoo teekistii nu gootanii waan gaaffii isin ta'e immoo utus bifa kanaan akka isin biraan geenyu abdii qabna. Bakkaaf lafa jirtan hundumatti amma nagaa walitti deemtu nagaa nuuf turaa isin jechuu jaalanna. Eebbifamaa.